Ayyaanni cuuphaa ayyaana amantaa ta'uu bira darbee ayyaanota duudhaa hawaasaa cimsan keessaa isa tokkodha. Jiraattonni kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittii ayyaana cuuphaa sababeeffachuun iddoo bultii taabotaa qulqulleessaniiru. Jiraattonni sagantaa qulqullinaa kana irratti hirmaatan adda addummaa osoo hin taane Itoophiyaanota tokkummaan walitti hidhamne waan taaneef ayyaanicha waliin kabajuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. ፊቱንም አንድ ነን እኛ አሁንም ደግሞ nuti duras tokko ammas nuti Itoophiyaanonni tokko ta'uu keenya agarsiisuuf musliimni kiristaanii fi amantaaleen garaagaraa waliin hojjechaa jirra. Ayyaana kabajamu kana kan tokkummaa nageenyaa fi jaalalaa gochuuf asitti argamneerra. ወጣቶች አባቶች እህት ወንድሞችና dargaggoonni abbootiin obboleewwanii fi hordoftootni amantaa biraa ayyaana kana tokkummaan kabajuuf hundinuu hirmaannaa taasiseera. Nutis isin cinaa jirra jechuun Itoophiyummaa isaanii agarsiisaniiru. አንድነታችንን ነው የሚገልጸው። እኔ አሁን ሃይማኖቱ ተከታይ ባልሆንም kun tokkummaa keenya ibsa. Ani hordoftuu amantichaa ta'uu baadhusi gammachuun qulqulleessaan jira. Gocha waliinii kana itti fufsiisuu qabna. Biyya keenya nagaanuuf haa taasisu. Duudhaa waliin jireenyaa keenya cimsuun misooma keenya itti fufsiisna jechuunis jiraattonni kunneen dubbataniiru. አንድ በመሆናችን ሀገራችን ኢትዮጵያን እናስቀጥላለን። tokko ta'uu keenyaan biyya keenya Itoophiyaatti fufsiisna. Bu'aaleen hedduunis jiru. Misoomni kan jiraatu tokko yoo taanedha. Biyyi kan itti fufusii tokko yoo taanedha. Wal qoqqooduun bu'aan buusu hin jiru. Kana duras argineerra. Ammas nuti tokko fuunduras tokko taanee jiraanna. አንድነት ካለ መተሳሰብ ይኖራል። tokkummaan yoo jiraate waliif yaaduun ni jiraata. Jaalalli nageenyi fi wantootni hedduun ni dhufu. Wantoota kanneen itti fufsiisuuf kan dandeenyu tokkummaan dhaabannee nageenya keenya yoo kabachiisnedha. ሰላም ከሌለ ምንም ማድረግ ስለማንችል እኛ ሰላማችንን እናስከብራለን። Nageenyi yoo hin jiraanne homaa gochuu waan hin dandeenyeef nuti nageenya keenya ni kabachiisna. Nageenya keenya eegnee ayyaana waliin kabajna. Iddoo taabotni ba'u kaasnee hanga iddoo bultii isaatti waliin jirra. Nuti yeroo hundaa wal cina dhaabbanna. Hojii gaggeessaa olaanaan kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittii Dr. Abarraa Birruu ayyaanichi nagaan akka xumuramuuf hawaasa waliin hojjechuuf qophiin gahaan taasifameera jedhaniiru. እንደሚታወቀው የተለያዩ ሃይማኖት ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች ባህል ያሉባት ሀገር ናት. akkuma beekamu biyyi keenya amantaa sabaa fi afaan garaagaraa kan keessatti argamanidha. Nuti waliin jireenyaan kan beekamnudha. Kanaaf nuti amantaa ofii keenya akkuma kabajnu amantaa kanneen biroos kabajuu qabna. Gama kanaan dargaggoonni qooda olaanaa qabu. Qulqullinaan gamatti hojiin nageenyaa cimee akka itti fufuuf kutaan hawaasaa hundii fi abbootiin amantaas hundi keenya waliin hojjechuuf walii galleerra. Biyya itti fufsiisuuf tokkummaan murteessaa waan ta'eef namni hundi ayyaana kana nagaa fi gammachuun kabajuuf hojiin hojjetan kan nama gammachiisudha kan jedhan ammoo tajaajilaa bataskaana manbara hiwat madaanaalamii Sooraa Xibaba Toomaas Abbaa Xuu Malisaanidha. አንድ ስንሆን የከበደው ይቀላል፣ የራቀው ይቀርባል፣ የቀረበው ይዘጋጃል፣ የተጣመመው ይቃናል። tokko yoo taane kan ulfaate ni salphata, kan fagaate ni dhiyaata, kan dhiyaate ni qophaa'a. dhukkubsataan ni fayya. Yoo wal qoodne garuu wal qabannee gara badiitti seenna. Wal dandeenyee biyya keenya itti fufsiisuu qabna. Biyyi keenya Itoophiyaan nurra darbitee kan biroof ni geessi. Ayyaanni cuuphaa ayyaana seena qabeessadha. Hundinuu qulqullina irratti hirmaataniiru. Kun hedduu nama gammachiisa. Tokkummaa keenya nuuf haa jabeessuun jedha.